السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبلمتوتا في جلتمتوتا هردفتوتا وبساتكنو أكم جرتو نجيا كيسني أنا نجيا الحمد لله قلت ربي إيجا هردفتوتا فيسبوكي كيا وبسا أحمد دين أرانتنا أكما برمي برمسا هدو إسنتولو وان هدو اسم فايدا كباني إسنف ديان نجر إيجا نمتك أرى في إيديتين حمزة ولين جرة و sadi qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Haala baalaansii yookiin kaardii sim kaardii keessaa qabdan warroota Oromiyaa jiruuf haala itti ergitanii jechuudha. Karaa salphaa itti ergitan. Kana duraas kan sim STC irratti isin agarsiifne rakkoo kampaniirraa kampanii waan dhaabee jiruuf haariyatti amma karaa haariyaan karaa lamaan sirritti kan dalagu kan karaa salphaan isinilleen itti erguu dandeessan qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Hundi keessan itti dhiyaadhaa hanga xumura sagantaa keenyaatti nu hordofaa. Obsaa Tekno. Egaa hordoftoota kiyya walitti deebinee jirra. Gara barumsaatti dabruu kiyyaan dura warroonni hanga irraa YouTube channel kiyya Obsaa Teknoo subscribe godhin akka dhuftanii subscribe gootan asumaanin isin afeera. Egaa subscribe godhuuf asirra dhuftanii Obsaa Teknoo jettanii bakka search kanarratti yeroo tokkoof barreessitan. San booda subscribe kajuu kana yeroo tokkoof cuqaastan. San booda qastis isinii dhufa qastii kanarratti yeroo tokkoof tuqtan subscribe gootanii jechuudha. Haala kanaan barumsi ani asirratti dabarsu hundi yeroo sanatti isin bira gaha. Hamzaa baga nagayaan dhufte. Hayyee assalamu alaykum akkam nagaa fayyaa keessanii hordoftoota Obsaa Teknoo. Hayyee Obsaa galatoomin afeeroo keetiif galatoomin sin jaatti foofi. Hayyee Hamzaa galatoomi. Egaa hordoftootan kee amma kallattiidhaan gara barumsaatti isin dabarsa. Akkuma roofu isiniif ibse haala itti kaardii sim kaardii keessaa qabdan warroonni biyyoota Khaliijaa, biyya Arabaa akkasumas Awurooppaa, Ameerikaa warroonni jiraatan haala itti ergitan isin agarsiisa. Warroonni biyyoota Awurooppaa fi Ameerikaa jirtan kampanii sim kaardii keessanitti bilbiltanii koodii isinii kennamutu jira. Koodii san fudhattanii haala amma isin agarsiisu kanatti yoo kan gootan ta'e karaa salphaan erguu dandeessanii jechuudha. Amma na hordofaa sirritti isin agarsiisa. Foon kajuu kanarratti yeroo tokkoof cuqaastan. San booda star yeroo tokkoof tuqtan. San booda tokko yeroo sadii star lakkoofsa nama ergitanii fi ani kooppii godhe waan jiruuf paste irra godha. San booda star san booda tokko shan dhumarratti murabbaa san booda ni bilbiltuu jechuudha. Haala kanatti barbaada. Haala kanatti isinii baasa. Erga haala kanatti isinii baase please enter the amount you want to send. Riyaala tokkoo fi halaalaa 4 erguudhaaf qarshii 5 ergitanii jechuudha. Ani isa sadaffaa kana erga kan riyaala 4 fi 15 kana. Mee isa kana haa ergee isin agarsiisu amma. Riyaala takkaa fi halaalaa 4 qarshii 5tu dhaqqabaa jechuudha. Kana erguudhaaf lakkoofsa tokko barreessitan achi booda send yeroo tokkoof tuqtan. San booda haala kana jaa you are about to send 1 riyaal halaalaa riyaala tokkoo fi halaalaa 4 erguu fi jaa. Kana erguudhaaf lakkoofsa tokko konformii godhi jaa, 2 cancel godhi jaa, tokko godhee konform. Achi booda send gootanii jechuudha. Kuno ergamee jira. Thank you, we are currently processing your request.
a confirmation SMS will be sent to you when we are done. Ergamee jira akkuma ergineen galatoomii akkuma ergineen meesija sii goonaa nan jaanii jirani kunooti erganii jiran meesija kunoo irratti tuqee isin argisiisa akkuma ergaa jirtan kunooti yeroo 3 ergee jira irraan tana yeroo tokko riyaala 4 halala tokko kunoo isa amma ergee success you have sent riyaala takkaa fi halala 4 lakkoofsa kanatti ergitee jirtaa jedha haaluma kanaan isinis erguu dandeessanii jechuudha egaa hamzaanis waan qopheesse qaba amma gara hamzaattiin isin dabarsa hamzaatti fuuf haye obsa galatoome hordoftoota obsa teknoo ani kan isinitti agarsiisu CMST sirratti isin agarsiisa kan isin duraan beektan sun waan jijjiiramee jiru amma hordofaa karaa haaraya kaampaaniin gadhiisa kanaan itti fayyadamaan isin jaa meseejiin seentanii inni kun baay'inaan jechuudha jawwaala Nokia xixiqqaarrattiin ta'u irra guddaa moobaayila guddaarra ta'a bakka tokkoffaa sanduuqa tokkoffaa kanarratti jechuudha lakkoofsa 8 duwwaa takka 5 00 gootanii eega barreessitan booda enter message kajoo kanarra gabbuutanii diidam itti barreessitanii send jettaniin kana booda akkuma argitan kun hundi waanuma taatis ibsa these are the service commands yaani amma gabaabumatti isin ajaja khiyya hordofaadha bakka kanarratti asirraa laallattanii barreessitanii gubbaa kanarraa jechuudha takka 3 staarii qabu kana jechuudha asii barreessitan takka 3 staarii lakkoofsa nama erguu fi barbaadanii ani amma lakkoofsa saahiba khiyya ittiin galche isaafin erguu barbaada duba 25 24 18 okay lakkoofsa check ta'uu eega akkanatti bartan booda ammallee dhumarra istaarii gootanii sana booda yoo birrii Itoophiyaa 50 erguu barbaadan riyaala Saudii 10 akka jechuudha lakkoofsa tokko yoo riyaala Itoophiyaa birrii Itoophiyaa 50 erguu barbaadan 100 erguu barbaadan lakkoofsa lamatti galchitanii amma ani birrii Itoophiyaa 50 erguu barbaada lakkoofsa tokko sendin jaan message kun hafte message laalama banne kono message tana akam jetti you are about to send 50 Ethiopia birri to lakkoofsa kanarratti you will be charged 11 real Saudi jechuudha Saudi real reply with you to conform yaa guddaa kanaani yoonif lakkoofsa kanarratti birri Itoophiyaa 50 erguu barbaad yaa guddaa kanaan conform godija yoo yaa guddaa as galchitanii send jettaniin birriin isin erguu barbaadan kotte yoo yaa guddaa as galchitanii sendin godin hin dabarre kanaafuu yaa guddaa itti galchina yaa guddaa itti galchina send jennaan message nuuf deebisan jechuudha okay message ni argitanii sorry you don't have sufficient balance to complete the transfer ja kanaafuu balansiin ati keessa qabdu erguu hin geessu ja anis akka keessa hin qabnaniin beeka isinitti agarsiise kanaafuu isin riyaala Saudi 15 itti netanii 10 takka irraa saabe keessaniif erguu dandeessanii ani ammoo STC duwwarratti isin agarsiise ta'e hin qabne jechuudha isiniif galaame akkasanii itti fayyadamaan isin jaa ani keessa hin qabu yoon keessa qabaadde ergamta jirti jechuudha akka kanatti deebise isiniif gala kana booda dhumatee jira keessa baatanii Facebook keessanii ni galtu yaani warroottan Facebook xiyya filawii hin qabne akka ittiin hordoftan filaw godhaatiin hordofaan isin jaa Facebook xiyya ji'aa rasiid khajaa dhiistaniituma booyi harargee kana sarchitti godhatanii gizee inni isiniif bahe bakka filaw jiru kanarratti gadhootanii filaw gootanii yoo barbaadan seefarasti gootanii akka sanatti hordofuu dandeessaniin isin jaa galatoomaa
Obsa hayyee galatoomi. Hayyee Hamzaa galatoomii. Egaa hordoftootan kiyya ammallee qophiin keenya kan itti fufu ta'a. Hanga xumura sagantaa keenyaatti na waliin turaan afeerraa keenya. Egaa akka Hamzaan isin agarsiisee fi akkaan ani kampanii sim kaardii zeenitti isin agarsiisetti sirritti haala saniin isteep isaa eegdanii yoo itti fayyadamtan sirritti isiniif hojjeta. Warroota biyya jiruufis ergitanii fi irraa isaanilleen akka fayyadamoo ta'an gochuu dandeessanii jechuudha. Kana asumaan xumurra. Kan itti aanu waa'ee YouTube irraa ibsa tokko isiniif kennuu barbaada. Egaa hordoftootan kiyya YouTube jechuun kampanii beekamtii fi jaalala guddaa addunyaa irratti argateedha yeroo ammaan tana. Kampanii YouTube viidiyoolee garagaraa yoo gara YouTube irratti kan fiinu ta'e viidiyoolee keenya san namoonni yoo laalu kampaniin biroo viidiyoo beeksisa gara YouTube chaanalii waan beeksifatuuf viidiyoo keenya sanitti beeksisni seenee kafaltiin warroota viidiyoo adda addaa hojjetuuf kafalamaa jechuudha. Namoonni hedduun viidiyoolee adda addaa hojjetanii waa'ee isaanii waa'ee aartii waa'ee adda addaa irratti kan viidiyoo adda addaa hojjetan YouTubein ni kafalamaa fi jechuudha, ni kafalaaf. Egaa isinis yoo kan YouTube irraa viidiyoo daleeydanii kan akka YouTubein isinii kafalu yoo kan barbaadan taate yaada keessan laaleen haala YouTubein isinitti kafalu Gmail irraa kaasee hanga YouTube channel banattanitti isin agarsiisaa jechuudha. Garuu arraaf hooma tokko isiniif ibsuu barbaada. Jalqaba irratti YouTubein maallaqa siif kafaluuf ati wanti sirraa eeggamu ulaagaa gaafatuutu jira. Seera YouTubein dhiyoo kana baase irratti ati subscribe 1000 ol qabaachuu qabde. Inni lammaffaa sa'aatiin viidiyoo keessanii sa'aatiin daawwatame sa'aatii 4000 ol ta'uu qabaa jechuudha. Kana guunnaan YouTubein maallaqa kafaluu eegalaa jechuudha. Anilleen kana dura kan waa'ee mobaayila teknoolojii isiniif dabarsaa ture Facebook irratti amma gara YouTube deebisee jechuudha. Namoonni tokko YouTube irraa maallaqa argachuuf jecha barsiiftaa kan jettanii yaaddan jirtu. Yeroo gara waa badaa qofatti hin fudhatina. Akkasitti yaaduun qabdu. An duraan akkuma beekamu Facebookii page irratti viidiyoo adda addaa akkuma ammaa waraabee isiniif maxxansaa ture. Kan jalqabeen gaafa gaafa master pilaanii sanii biyya keessaa Oromiyaa irraa guutuu biyya keenya keessaa internetiin ugguramnaan haala lammiileen keenya internetii karaa salphaatiin itti fayyadaman viidiyoo tokko maxxanseen ture. Viidiyoo san irratti namoonni hedduun yaada garagaraa naaf kennan, viidiyoo san irratti na jajjabeessan, hamilee naaf ta'an namoonni hedduun akkaan itti fufu na taasisee achumaan itti fufee jechuudha. Amma garuu jidduu kana YouTubein ni kafalaa waan jedhu dhageenyaan gara YouTube kanatti deebisee jechuudha. Kuni waan rakkoo qabu miti. Namoota fayyadaa ofiifis fayyadamuun waan rakkoo qabu natti hin fakkaatu. Warroonni garuu maallaqaaf qofa daleeyda maallaqa argachuu fi warroonni jettanii yaaddan akka ilaalcha keessan uuma tokko qofa irratti hin fudhanneef. Nama tokko fayyaddee ofiifis fayyadamuun waan rakkoo qabu natti hin fakkaatu. Akkasi. Amma YouTubein eega waan YouTube irratti jalqabe kuno waan naaf ergeetu ture. Congratulations, your YouTube channel of Satikuno has been accepted into the YouTube partner program and is now able
to monetize on YouTube. Amma YouTubeen maallaqa viidiyooleen ani asirratti maxxansu irratti naaf kafaluu jalqabaa jechuudha. Akkuma argaa jirtani viidiyoolee kiyya hunda mallattoo doolaaraatu irra jira jechuudha. Asirratti akkuma argaa jirtan kaleessa kan approve godhan kun amma lakkaawaa jira jechuudha. Isinis warroonni viidiyoo fanii, viidiyoo qoosaa, diraamaa akkasumas sirboota warroonni aartii dandeettii adda addaa warroonni qabdan warroonni viidiyoo keessan YouTube irratti maxxanfatanii YouTubein akka isinii kafalu warroonni barbaadan yaada keessan laalee yoo kan isinitti tolu ta'e haala itti YouTubein isiniif kafaluu danda'u irratti viidiyoo haala isaa hunda steepen isiniif waraabee asirratti isiniif gadhiisaa jechuudha. Waa'ee YouTube arraaf asuma irratti dhaaba yoo kan isinitti tolu ta'e yaada keessan laalee namooti hedduu yookaan jaalatu ta'e yaada keessan komentii jalatti naa barreessaa viidiyoo isiniif waraabaa jechuudha. Egaa hordoftoottan kiyya kana durallee viidiyoo tokko waraabeetiin ture. Viidiyoon haala kafaltii tokko malee interneetitti fayyadamta. Viidiyoo kana namooti hedduutu laalee ture. Isinilleen kottaa viidiyoo laayikii godhaa haala interneeta kafaltii tokko malee kanallee kottaa irraa fayyadamaa. Hiriyoota keessaniif gama keessaatiin liinkii isaa ergaa. Garuu viidiyoolee YouTube irratti gadhiisu akkuma isin bira gaheen laayikii godhaa. Akkuma duraan na jajjabeessaa turtan hamileen itti horaa turtan ammallee isinillee jabaadha. Anillee waan beekuun waan danda'uun karaa toora Facebook kiyyaatiinis ta'ee karaa YouTubaanis isiniif hanga dandeetti isiniif dabarsa. Viidiyoo laayik godhuun dagatina. Maaliif yoo isin viidiyoo laayikii gootan namoota hedduu bira gahuu danda'a viidiyoon anaafis bu'aa qabaa jechuudha. Akkumaan isinitti hime YouTube irratti viidiyoo kan maxxansu maallaqa argachuu qofa osoo hin taane lammii kiyya saba kiyya waan tokko waan beekuun gargaaruu isaanillee akka irraa fayyadamu waan beekuun barsiisuudha. Garuu ati nama fayyaddee yoo ifuufis irraa fayyadamte kuni waan gaariidha. Waan itti gammaduu qabdan malee waan tokko qofa irratti yaaduu qabdanii mitni. Kanaan isiniin ja'a barumsi irraaf qabanne asuma irratti kan dhaabbatu ta'a. Viidiyoolee mobaayila teknooloojii, viidiyoolee barumsa qaban, viidiyoolee adda addaa biroo waliin hanga walitti deebinu turtii gaarii. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.